Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Irradebin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaan akkuma mata duree irratti ibsu yaalee har'a qophii addaa hordoftoota amantaa kiristaanaa siyaasa Oromoo keessatti gaheen isaan qaban yookaan hirmaannaa isaan qaban ilaalchisee luba Hambisaa Bal'inaa wajjin marii gochuu kan jira. Luba Bal'inaa baga nagaan dhuftan waamicha koo kabajanii. Ulfaadhuu Fiqiruu yeroo kana carraa kana waan laatteef anis hedduu si galateeffadha. Mee lubi bal'inaan eenyu jalqaba irrattitu gara gaaffiif deebii kootti hin galin dura kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya wajjin akkasii wal bartaniif carraa isiniif kenna. Gabaabaadhumatti Hambisaa Bal'inaa ilma qotee bulaati. Garuu carraa immoo argadhee mana barnootaa deemee baradhee amma yeroo kanatti naannoo Washington DC jiraadha. Lubasi hojiidhaan immoo barsiisaadha. University as Baltimore keessatti argamu. Keessatti toora barnootaa isa accounting jedhamu, accounting fi auditing barsiisa. Ayyee egaan guddaa galatoomaa. Har'a egaan mata dureen irratti isin waliin dubbachuu barbaade keessumatti isin lubadha. Waa'ee amantaa yeroo barsiistan waa'ee Oromoo kanas yeroo dubbattan yeroo garagaraatti isiniin argaa. Sanumaan wal qabatee mee kabajamtoonni dhaggeeffattoota keenya hordoftoota amantaa Pirotestaantii yookaan Kiristiyaanaa kan ta'an irraa waa hubatuu laata jedheetan gara keelloo miidiyaatti isin affeeree ergaa sana akkasiin dabarsitaniif jechuudha. Egaan mee jalqaba irratti seensaa gaaffii kootii akka ta'utti Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu akkamittiin akka jiraannu nu barsiise. Waaqayyo wajjin akkasumas immoo namaa wajjin hawaasa keessa jiraannu keessatti akkamittiin akka jiraannudha Gooftaan Yesuus Kiristoos kan nu barsiise. Hedduu galatoomi kun gaaffii gaariidha. Macaafa qulqulluu keessatti iddoo tokkotti namni farisaawii ta'e tokko gara Gooftaa dhufeetu barsiisota keessaa isa qoruu fi gaaffii isa gaafatee jedha. Gaaffii kana yeroo isa gaafatu seera keessaa, boommii keessaa inni hundumaa caalu isa kam jedhee isa gaafate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo deebisu garuu lama deebise. Jalqaba maal jedhee abboommin inni hundumaa gararraa jiru Waaqayyo Gooftaa kee humna kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan jaalladhu isa jedhuudha jedhe. Itti dabalees immoo inni lammataas isuma kana fakkaata. Ollaa kee yookiin obboleessa kee immoo akka ofii keetti jaalladhu jedha. Kanaa yeroo baay'ee namoota wajjiniin yeroo haasofnu gaaffii nani gaafadhu gaaffii namichi gaafate hunduma keessaa inni caalu kamisa jedhuudha. Gaaffii kanaaf deebii kan ta'u isa hundumaa keessaa caalu isa kana isa jedhu ta'uu mala ture. Garuu Gooftaan keenya immoo akkas hin jenne lama hime. Maaliif lama hime jedheenani namoota gaafadha. Sababa qaba akkanaa galetti an akka hubadhutti. Inni jalqabaa nuyi Waaqayyoon akka jaallannu, Waaqayyoon akka sodaannu, Waaqayyoon akka safeeffannu, akka sanaan akka jiraannu. Kanaaf walitti dhufeenya namoota biyya lafaa jiranii fi Waaqayyo isa waaqarra jiraatu gadi ol yookiin immoo olii gadi isa jiru sana agarsiisa.
namoonni baay'een isuma kanarratti waan raawwatamu godhanii ilaalu. Utuu dubbiin akkas ta'e gaafuma tarii fayyina keenya argannu Waaqayyoon barru biyya lafaa kana keessaa butamnee fudhamuun dura ture. Garuu kan inni jedhe garuu isa olii gadii sana eega agarsiisee booda inni lammataa immoo dubbiidhumti jaalala Waaqayyoo suniyyuu kan inni dhugaa ta'u obboleessa kee immoo akka keetti yoo jaallatteedha. Kanaafi bitaaf mirgaa isa jirus agarsiisa. Kanaafi barsiisi inni guddaan yoo kedduudhaan ilaalle macaafni qulqulluun jedha seerri hundumtuu jaalalaan hidhameera jedha. Gooftaa Yesuus yeroo barsiisu. Jaalalli sun maali? Waaqayyoon jaalladhu, obboleessa kee ollaa kee jaalladhu. Kanaafi akka inni nu barsiise Waaqayyoon akka jaallannu akka sodaannu hundumaa caalaa akka sifeeffannu isarraan kan ka'e immoo tarii immoo agarsiisa jaalala nu Waaqayyoof qabnuu kan ta'u immoo yeroo obboleessa keenya bitaaf mirgaa jiru sana jaalladhuudha. Miitii irra jirta. Ulfaadhaa guddaa galatoomaa. Egaan asirratti namni tokko egaan kunis gaaffii koottaanudha. Namni kiristaana ta'e tokko jireenyuma isaa oolfachuudhaaf ofiidhuma isaatiif jiraatamoo hiriyaa isaatiif, fira isaatiif, lammii isaatiifis hin jiraata. Kun immoo akkamitti ifa? Namaaf jiraachuu jechuudha. Ofiif jiraata taanaan dubbiin badeera. Ofuma duwwaaf jiraata taanaan jireenyi dhumtiyyuu afaan Oromootiyyuu ofittoo jedhu. Ofittoo jechuun afaan Ingiliziitiin isaa selfish jedhamu. Waa'ee makoo afaan Oromoo keessatti ani duunaanii buukiin hin biqilin jette harreenii jedhu. Dubbiin akkas miti. Dhugaadhaa fayyuun keenya Waaqayyoo hin barbaada. Akka nuyi jireenya nagaa qabu, jireenya tasgabbii qabu, akka jiraannu fedha Waaqayyooti. Haa ta'u iyyuu malee immoo isarratti hin dhaabbatu. Nuyi walii keenyaaf akka jiraannu. Kanaaf waa'ee macaafa qulqulluu wannaa fudhannee ilaalle macaafa qulqulluu keessaati barreeffamni hundumtu wannaa ilaalle kan inni barreeffame hawaasaaf namoota nam tokko oliif barreeffame nam tokkoof hin barreeffamne akka macaafa qulqulluutti waldaa kiristaanaa barreeffame. Innaa ilaalle macaafa qulqulluu keessa innaa deemne ilaalle warri jalqabaa innaa ilaalle saba Israa'eliif barreeffamanii. Isa booda seenaa moototaa waan akkasii waan ilaallu sabaaf barreeffame. Macaafa kakuu haaraa sennaa dhufne community barreeffame. Warri wangeela ta'an wangeelli sun nama biraa barreeffame. Kana booddee macaafa warra Roomee, macaafa warra Qorontos, macaafa warra Efesoon, macaafa warra Galaatiyaa, macaafa warra Ibrootaa yeroo jennu community barreeffame. Jireenyi kiristaanummaa kan inni jiraatamus akkasuma hawaasummaa keessatti. Hawaasummaaf barreeffame. Dubbiin akkuma sila jedhe fayyanii asuma butamanii deemuu miti. Fayyuun sun ba'eessa, Waaqayyoon beekuun ba'eessa, dubbiin garuu isa miti. Gooftaan isa yeroo barsiisu maal jedhe Waaqayyoon hin jaallattaa? Attamitti mul'ista Waaqayyoon jaallachuu kee? Waaqayyoon jaallachuun kee kan inni mul'atu Waaqayyo waan dhabeen qabu. Inni hin daaru, inni hin beela'u, inni mana dhabeen rakkatu, inni hin hidhamu, inni hin tuffatamu, maaltu ga'a? Waaqayyo maal dhabee jennaan maal daballaaf namni? Waaqayyo hundumaan ga'aadha. Garuu jireenyi amantii kiristaanummaa kan inni mul'atu nuyi warri Waaqayyoon gara fayyinaatti waamamne warra ijoollee Waaqayyoo taane warra gadadaman warra rakkatan. Isa kana innaa ilaallee dhannee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf Maatiyos boqonnaa 25 keessatti dhumarratti yeroo firdiin faradamu isa kamiin ilaalama? Beela'ee nan nyaachifne, dheebodhee nan obaasne, daaree nan uwwisne, hidhamee nan gaafanne jennaan
yoom hidhamte, yoom daarte, yoom beelofte, yoom kun taanaan si gaafachuu dinne jedhan. Warri godhanis immoo yoom kun sirra geenyaan nu si gaafanne. Obboleessa koo isa kana isa xinnaadhaafis. The least among you isa jiruuf innati goote naaf goote jedha. Kanaaf dubbiin umti jireenya kiristaanummaa kan inni jireenya ta'u, kan inni mul'atu, kan inni mallattoo ta'e inni hojjetu yeroo warra kaaniif goonuudha, yeroo warra kaaniif jiraannuudha. Ulfaadhaan gama biraatiin egaan isiniyyuu baay'ee keessa galtanii ibsitanii jirtanii walitti macaafni qulqulluun anis hordofaa amantaa kanaa waan ta'eef obbolootaa wajjin jiraachuun barbaachisaadha jedha. Yeroo baay'ee garuu obboloota warri jedhaman warruma hordoftoota amantaa kanaa ta'an warra naannoo tokko waan tokko hordofan immoo namoota amantaa kana hin hordofin fakkeenyaa fi akka fakkeenyaatti fudhachuu ilaallee hawaasummaan walga'iin hawaasummaa uummanni walitti qabamsi biyya alaa kana hin jira. Yeroo garagaraatti walitti qabamuun dhimma sabaatii fi haala garagaraatiin walitti qabamuun hirmaannaan amantootaa garuu baay'ee gadi bu'aadha. Warri walga'ii amantii kana ta'anii walga'ii akkasii irratti hirmaatan aktiivli hirmaatan immoo akka warra dadhaboo ta'anittidha yeroo fudhatamantu jira. Waan kun akkamitti ilaalama? Kun baay'ee gaafii miidhagaadha. Deebisaa guutummaa qabaachuu koon beeku garuu nan yaala. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni biyya lafaarra jiraate maal jedhan isa fuuldura fakkeenyaaf Yohaannis isa cuuphaadhaan inni nama wajjin hin nyaatu, inni nama wajjin hin dhugu, inni nama jedhani sabarraa hawaasarraa of baaseedha jedhani. Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo yeroo dhufu warra cubbamoo, warra qaraxxuu, warra maali hawaasni walakkaadhaati gad dhiibee gara qarqaraarra kaa'e warra lamxaani, warra rakkatan, warra akkasii kana wajjiniin jiraate, isaanii wajjiniin hariiroo qabaate hin nyaate hin dhuge yeroo sanatti immoo albaadheessaatti hin jedhanii jedha. Kanaaf namni waan baay'ee namaan jechuu danda'a. Garuu dubbiin inni jiru ni jalqabaa. Namni tokko maal akka amanu, maaliif waan tokko akka godhu duraan dursee taa'ee tilmaamee yaaduutu irra jira. Akkuma namicha isa mana ijaaruu jalqabee jedhu Gooftaa Yesuus yeroo dubbatu. Utuu mana ijaaruun hin jalqabin fuuldura kan itti yaadanii hammam na baasisa jedhanii itti yaadan. Namni inni godhu sana itti yaaduutu irra jira. Isa eegan jedhee booda dubbiidhumti jireenya keenya yoo nuyi amma fakkeenyaaf durii amma gadaamsa jedhamu kana namoonni warri waaqayyoon beekna jedhanii biyya lafaa kana baqataniitu dhaqanii maa isheen tulluu jalatti boolla keessatti galanii jiraatani. Cubbuu baqa. Akkuma beeknu garuu cubbuun duukaadhumatti dhaqe. Maal jechuu barbaadeni? Nuti biyya lafaa kana keessatti akkati isaan gargaartu, akkati isaan dhaabduun si kadhadha malee biyya lafaa keessa akkati isaan baastu sin kadhadhu jedhe Gooftaa Yesuus wangeelaa Yohaannis boqonnaa 17 irratti yeroo kadhatu. Nu biyya lafaa kana keessatti itti gaafatama qabna. Biyya lafaa kana keessatti hojii qabna. Ani yeroo yaadu naannoo kootti waa tokko yeroo ni ilaalu namoota warra kiristaanota ta'anii hawaasa biraa qooda fudhachuu dhiisanii baqatanii fi namoota warra polotikaa geggeessan jedhanii hawaasa baqatan yeroo ni ilaalu baay'ee na dinqaa ittiin kolfa. Eessatti ergamtere miseensa eessaa horattere akka political organizationii tokkotti dhaaba tokkotti yoo hawaasa kee wajjin waliin galtu ta'e, yoo hawaasa kee birannattu ta'e, yoo dadhabbii isaan baattu ta'e, yoo gadda isaan gadditu ta'e, yoo miidhama kee ta'e sitti dhagaamu ta'e maal goota? Kiristaana taate immoo yoo dadhabbii hawaasa keetii dhattee hawaasa kee wajjin hirmaattee ba'aasaa baattee
abdiin jira, abdiin kutatin. Waaqayyo jira, waaqayyo rakkina kee kana keessatti si arga, siif dhaabbata, siif iyya. Isa kana jettee hin himtu taanaan maal hojiin kee? Yoo gabaabsee deebisee Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 irratti itti gaafatamni keenya maal isa jedhu Phaawulosiin deebisa. Ergaa araaraatu nutti kenname jedha. The message of reconciliation. Ergaa araaraa kanatti afaan waaqayyoo taaneetu kottaa waaqayyoo wajjiniin araaramaa jenna jedha. Kan araara barbaadu nama lola qabudha. Kan qoricha barbaadu nama dhukkufateedha. Gooftaa Yesuus akkas jedhe. Kanaafi waamamuun keenya dhannee dadhabbii namaa keessatti, gadda namaa keessatti, miidha namaa keessatti wajjiniin taane tokkoffaan nuyi nama isa dagachuun nuuf hin malu. Wanti saba keenya irra ga'u, wanti biyya keenya irra ga'u, wanti hawaasa keenya irra ga'u nuunis nu ilaallata, nurras hin ga'a. Isa kanatti yaadutu nuuf mala jechuu barbaade. Ulfaadha guddaa galatoomaa yeroo tokko tokko wantan argu yoo jiraate jireenyi ofiis jiraachaa jiru waan ta'eef namoonni hedduun amantiin waanuma abboommii kurnan sana raawwachuu qofaadhaan raawwatu itti fakkaata. Namoonni kiristaana ta'an ergama mataa isaanii qabu moo hin qabani ga'ee mataa isaanii qabu isiniyyuu ibsitanii jirtanii abboommii kurnan eeguu duwwaadhaan seera qofaa eeguudhaanii ga'ee ofii bahadheera mootummaa waaqayyootti nan gala ofii kootii fayyeera jechuun hin danda'ama. Tokkoffaa yoo hawaasarraa baqattate yoo namarraa baqattate abboommii kudhaniyyuu eeguu hin dandeessu. Maaliif abboommiin kunneen suni warri jalqabaa 3 yookiin 4 depending on denominationii kam akka subscribe gootu 3 or 4 waan waaqayyo wajjiniin jiru hariiroo waaqayyo wajjiniin jiru agarsiisa. Na fuduratti waaqayyo waaqa kee akka ta'e kan biraan akka hin jirre guyyaa sanbataa kabaji warri jedhani warri kuni wanta hariiroo waaqayyo wajjiniin jiru sasila horizontal jenne maanni olii gadii sana agarsiisa. Isa kaasee inni jiru garuu abbaa kee haadha kee jaalladhu jedhee isarraa kaasee waan jiru hundumtu hariiroon obboloota keenya wajjiniin qabaannu sana hima. Hariiroon sun immoo hamaa hojjechuu dhiisuu duwwaa miti dubbiin gaarii utuu beektu jedha hojjechuu dhiisuunis cubbuudha. Kanaaf akka waldaa ani keessatti hirmaadhutti yeroo kadhannu waan keessas akkasii jedha faarfannaa 18 irraa yaada garaa koo dubbii afaan koo adeemsa miilla koos eegi jedha. Yaanni garaa utuu gaarii gochuu beeknu gaarii gochuu yeroo dhiifnu inni cubbuudha. Yeroo hamaa hojjennus cubbuudha. Kanaaf namni tokko utuu bishaan isa liqimsaa jiru utuu inni badaa jiru ati ilaaltee yoo dhiifte ani waaqayyoon hin beekana fayyadnatti adooti akkasanatti waan hojjetu natti hin fakkaatu harka kee hiixattee nama sana achi keessaa baasuutu turre jira malee itti darbachuu duwwaamini kan cubbuu ta'u. Kanaaf hawaasa keessatti eeyyee ga'ee qabna. Dubbachuu nurra jira lafa dubbannutti barsiisuu nurra jira lafa barsiisnutti wajjiniin gadduu nurra jira lafa wajjin gadduu nurra jirutti macaafni qulqulluun ni jedha warra gaddanii wajjiniin gaddaa jedha. Dhannee wajjiniin gadduu nurra gadda isaanii hirmaachuu nurra tuu ta'eeyyuu dubbiin garuu kan jiru hawaasni kun eenyudha? Nu miti obbolowwan koo miti haadhotii koo miti abbootii koo miti ijoolleewwan koo miti. Attamittiin isaan utuu isaan miidhamanii utuu isaan akka sanatti jiranii ani gaariin jira anaaf dubbiin ta'eera jedhee attamittiin eduu danda'a. Kanaaf dubbiidhuma sana jalqabaa kaasnee na laallee akkas miti
sila dubbadheera. Abboommii lama waaqayyoon jaalladhu obboleessa kee akka ofii keetti jaalladhu. Jaalalli waaqayyoo maaliin mul'ata? Namni waaqayyoo obboleessa isaa argu jibbu jedha. Waaqayyoo san argina attamitti jaallachuu danda'a. Kanaafi waaqayyoon jaallachuun keenya maaliin ibsama, maaliin mul'ata? Obboleessa keenya jaallachuu mul'ata. Kanaafiti gaaffii tokko deebisuurraa isa hundumaa caalu isa kamerooni jedhu inni hundumaarra caalu waaqayyoon jaalladhu. Inni taanus garuu isuma fakkaata. Obboleessa kee akka ofii keetti. Maaliif jaalallan waaqayyoof qabu sasanaa mul'ata waan ta'eef. Ulfaadhaa guddaa galatoomaa dhufa. Gama biraatiin egaan inni dhimma kana irratti haasofnu biyyi keenya yeroo ammaa haala rakkisaa keessa jirti. Rakkina gadadoo ajjeechaa waan garagaraatu adeemaa jira. Waraanatu biyya keenya keessa adeemaa jira. Gama hordoftoota amantaa kiristaanaa ta'ee warra sagantaa afaan Amaariffaa yeroo baay'ee TVdhaanis sadaraatii irrattis gama biraatiin magaalaa Finfinnee keessa maadheeffatan as biyya alaa kanallee jiranii yeroo dubbatanii lolli amma mootummaan Itoophiyaadhaa banee jiru lola qulqullaa akka ta'etti waaqayyoo akka isa duukaa jiru irra gara jabaachuu isa ammaa caalaa itti dhufee akka garaa jabaatu kan tumsaa jirutu jira. Hirmaannaan Oromoodhaa gama hundumaan gadi bu'aa ta'uusaa asirratti nu badda. Yeroo waa'ee waraanaa ka'u cubbuu akka ta'etti ajjeesuu waan maqaa jedhutu ka'a. Lolli qulqulluu fi lolli qulqullaa'aan ta'in jiraa duuba. Yaa kunis gaaffii miidhagaadha. Sila waan tokko jedheen ture namni keenya baay'een jetteedhaan waan namarraa dhagayeetiin jireenya isaa kana geggeeffatannaa inni soban ta'u yeroo baay'ee. Dubbiin yeroo fudhatanii sagalee waaqayyoo kana ilaalanii sagaleen waaqayyoo maal jedha, maal na gaafata. Ani jireenya biyya lafaa kana keessa jiraadhu, jireenya hawaasaa wajjin jiraadhu keessatti akka kamittiin deemutu naaf ta'a jedhanii itti yaadanii murteeffachuu barbaada. Warri keenya akka bishaan gabatee hin ta'in jedhu bishaan gabatee garuma harki namaa dabeetti duukaa dabee dhangala'a. Iddoo dhaabbataa ta'u waan dhaabbataa hin qabu. Macaafa qulqulluu keessatti faarfannaa 51 natti fakkaata hafuura dhaabbataa naaf kenni jedha. Hafuura dhaabbataa qabaachuutu barbaachisaadha. Yeroo fudhatanii waa tokko itti yaadanii xiinxalanii akka sanatti gochuutu baay'ee barbaachisaadha. Yoo akkattiin hin xiinxallu ta'e akkuma arginetti garuma namni nu deemsisetti deemna. Rakkinni keenya inni guddaan isa kanaadha. Dubbiin jireenyaa immoo namni maal naan jedhaa abaluu maal jedhaan hin ta'u. Yeroo nuuf hin galin yeroo nu hubatin tarii akka sanatti deemuu dandeenya. Yeroo ijoollee ture akka ijoolleetti yaada isa jedhe. Amma garuu namni yeroo bishaachaa deemu yeroo hubachaa deemu maal jedhee waa tokko hubachuu danda'utu irra jira. Waa'ee warra Habashaa natti kaaste isaan dagatoo miti. Isaan baratanii ma guddatanii jibba sana baratanii ma guddatanii nama ceepha'uu sana baranii ma guddatanii. Kanaaf akka sanatti nama ceepha'uun nama gadi qabuun nam sana tuffatanii akka inni boquusaa akka inni gadi qabatu akka inni cabu akka inni mirga isaa fi dhaabbatee lakki kun mirga kooti hin jenne gochuun inni kun it is by design. Waanuma akka tasaa ta'e utuu hin ta'in waan itti akeekamee hojjetamedha. Kanaaf tokko warra akkas godhan jiru. Lammaffaan akkuma silan jedhee namni baay'een immoo hin beekani. Yeroo fudhatanii namni baay'een itti yaadu. Gaaf tokko akka simbirroon jette jedhanii gaaf tokko lubi abaluun akkas jedheera. Gaaf tokko tajaajila abaluu kana jedheera. Gaaf tokko akkas argeera. Isarra dhaabbateeti malee lubi abaluun
inni jedhe sirriidhaa hin jedhu. Kun macaafa qulqulluun kan inni jedhu waan hundumaa qoraa jedha. Waan biyya lafaa kanaa dhiisiiti waa'ee dhumaa horaayyuu qoraa jedha. Qoraa ilaalaa isa dhugaa ta'e fudhadhaa. Gara dhumaatti namoonni baay'een maqaa kootiin hin dhufu jedha. Isin garuu qoraa ilaalaa. Dukkana keessa hin jirru. Waaqayyo sammuu nuuf kenneera. Waaqayyo hafuura qulqulluu nuuf kenneera. Akka nu ittiin qorree ilaallee hubannee wanta ilaalcha waan nu gale sana keessatti deemu tokkoon deemuun nurreera. Ilaalchi namaa guddachaa deemaa, hubachaa deema namni. Kanaaf waan an har'a hubadhu bor sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu inni rakkoo qabu. Kabiraan immoo gartuu sadaffaa jira. Tokko warra beekaa dalga qabanii jedheera. Tokko warra wallaalanidha. Sadaffaan immoo namoota ittiin jireenya horachuuf jedhanii. Isa warri keenya ittiin bulinnaa fi jedhani. Ittiin bulinnaaf jedhanii waanuma ittiin garaa guuttatanii bulaniif jedhanii namoonni dhugaa dabsani. Namoonni dhugaa dalga qabani jiru. Kanaaf isa kana hubachuun barbaachisaadha. Waa'ee lolaatti yeroo dhufu inni kun gamma dubbii isa sila jenneedha. Rakkinni isaa isarra. Namoonni dabsan jiru. Namoonni hin hubanne jiru. Namoonni immoo jireenya ittiin horachuuf godhan jiru. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti lola haqaa kan hin taane lola qajeelaa fi lola qajeelaa kan hin taane jira. Waa'ee kanarratti waan sadii wal duukaa baatu attam godhee waan sadii wal duukaa baanna kan jedhudha. Tokkoffaa lubbuun namaa qaaliidha. Lubbuun namaa ulfina qabeessa. Waaqayyo nama akka bifa isaatiitti akka fakkeettii isaatiitti uume. Kanaaf lubbuu namaa seera malee gar malee balleessuun sirrii miti. Inni tokko kanaadha. Inni lammaffaan sabni tokko mootummaan tokko innaa gadi dhufnee manatti fudhanne abbaan manaallee maatii isaa tiksuun maatii isaa eeguun mootummaan tokko lammii isaa eeguun lammii isaa tiksuun sabni tokko lammii isaa eeguun lammii isaa tiksuun inni kun sirriidha. Lammaffaadha kun. Inni sadaffaan lammii eeguun maatii eeguun yeroo tokko lubbuu baasuu nama gaafata. Yeroo sanatti yoo an waa sadan kanaga nama ajjeesuun sirrii miti. Namni ulfina qabeessa. Garuu maatii koo tiksuun mana koomatu dhufee tokko dhufee cabsee lixee maatii koo ajjeesuu barbaade maatii koo tiksuurraan kan ka'e nam sana nan ajjeesa. Inni kun qajeelaadha. Madaalamee ilaalamee jechuudha. Kanaafiti lolli kun maaliif ta'a? Lola kana eenyutu kaase? Akeekni lola kanaa maali? Namni kiristaana tokko immoo lola gar malee daangaa darbee isatti dhufu tokko itti gaafatama qaba maatii isaa tiksuufi. Jarreen humtamma warri ani lolan naqu jedhani otoo gaaf tokko nam tokko shaanfoo fudhatee yookiin qawwee fudhatee maatii isaanii ajjeesuuf itti gale. I'm sure maatii isaaniif jedhanii namicha sana ajjeesanii mana isaanii eegu. Tiksuutu isaanii jira wanta ta'eef. Sana amma self defense waan ofirraa ittisuudhaa fi tarkaanfii fudhatamu irratti yoo namni tokko of ittisuudhaa fi tarkaanfii irratti fudhatamee du'e lolichi lola qulqullaa'aadha yaada jedhudha. Sun amma gama kitaaba qulqulluu irraa wanti ittiin mirkaneeffachuu dandeenyu jira. Jira fakkeenyaaf
macaafa qulqulluun tokkoffaan na fudhatte macaafa lolaati. Macaafa qulqulluun jalqabaa kaasnee isa kanaadhaan maanni daakaatomii jedhu namni keenya sammuusaa kana iddoo lamatti hiree macaafa qulqulluun isanni jedhu sanni realitii agarsiisu sana inni kun waa'ee ma Israa'el ilaallata, inni kun waa'ee ma Daawit ilaallata, inni kun waa'ee ma Iyyaasuu ilaallata, inni kun waa'ee ma Musee ilaallata, inni kun waa'ee ma Nehemiyaa ilaallata, inni kun jedheetu wanta achi keessatti barsiifame sun hundumti isaa akka inni nuuf barreeffame, akka inni jireenya keenya gaayidii godhu irraanfata namni. Kanaafiti waan achi jiru kana yeroo nama baay'ee fudhatte Daawiti lolatti ba'uu jedhe lola quba koo barsiise jedhe naa lallaba namni waan dubbatu. Maaliif tokko nurraa fagoodha Daawit faa kun, Museen faa kuni, Iyyaasuun faa kuni innaa laallee nurraa fagoodha. Nuyi attam gooneerraa jarreen kun akka nama ta'anitti iyyuu heduu dhiifneerra. Akkuma isaanii mystical figure wayii ta'anii wanta namni hin agarre waan nama hin taane waa'ee dadhabbii namaa namni qabu hin qabne dadhabbii nuyi baanne akkuma keenya akka isaan nama ta'an. Kanaaf natti fakkaata waa'ee Eliyaas yeroo dubbatu Eliyaas akkuma keenya nama ture jedha Yaaqoob. Isa sana dagata namni baay'een. Kana keessa deemnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf Nehemiyaa boqonnaa 4 irratti Nehemiyaa irratti ilaallee Nehemiyaan waa'ee lola baay'ee dubbata. Nehemiyaan dhaqee nama lole miti. Biyya isaatu diigame, magaala isaatu diigame, karra magaala sanaatu diigame, inni karra magaala sanaa ijaaruuf dhaqe. Isanni ijaaruuf dhaqe, isanni diiguu sana diigame ijaaru sana garuu warri hin barbaanne itti ka'an. Kanaaf boqonnaa 4 irratti inni fudhanne maal jedha? Warri hojii hojjetanii harka tokkoon hojjetanii harka tokkoon immoo meeshaa isaanii qabatanii dhaabbatanii turanidha. Halkan illee yeroo rafnu uffannaa keenya ofirraan baasnu meeshaa keenyas lafan keenyu turre jedha. Boodatti deebinee ilaaluu dandeenya. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa iddoo baay'ee arguu dandeenya. Amma anaafatti biyya Ameerikaa jiraanna. Maaliif biyya Ameerikaa jiraanne? Kooluutti galleeti baay'een keenya. Maaliif kooluu galle biyya Ameerikaatti? Biyya humna qabu, biyya isa tarii sila daangaa darbee dhufee achiin warii asittis nu ajjeesuu barbaadu sana nurraa dhoowwuu danda'e. Kanaaf kooluutti galle jabaa ta'e, lafatti baqatan ta'e. Kan biraas itti dabaluu dandeenya garuu akkasi. Tole ulfaadhaa albaa egaa waa'ee lolaa irratti namoonni dabsuudhaan yookaas immoo faayidaa mataa isaaniitiif jecha kan lolan isin jiru kan immoo akkasumas immoo utuu hin hubatin waa'ee lola sanaa waa'ee isaatu hin hubatin kan lola kanatti hirmaannaa godhan isin jiru jettanii egaa lolli haqaa fi lolli haqaa hin ta'in akka jirus lafa keessanii jirtu kitaaba qulqulluudhaan ragaa fudhattanii jechuudha. Mee egaan gama kiristaana keenyaatti yookaan hordoftoota amantaa keenyaatti gaafa deebinu lola baqachuutu jira. Lola baqachuuf jibbuudhaan lola oolchuun hin danda'ama. Lola immoo akkamitti oolchu? Kitaabni qulqulluunis maal jedha kana? Baay'ee gaariidha. Innumani iddoon amma kaase kana Nehemiyaa boqonnaa 4 kana naadannee ilaalle Sanbalaat faatu Obbeyaa faatu lolatti bane Nehemiyaa irratti. Nehemiyaan faa carraa lama qabu turani waa lama filmaata lama qabu turani. Filmaati inni tokko nutti ka'aniiru diinonni keenya kanaaf maal goona gaa kana ijaaruu hin dandeenyu silaasoo biyyi keenya waaqarra maal goona magaalaa Yerusaalem ijaarree jedhanii dhiisanii deemuu danda'u turani. I don't know waan suni dhugaadhumatti sirriitti alternatiivii sana qabaatanii isaanii hin beeku filmaata sana qabaatanii garuu filmaati tokko isa. Filmaati inni lammataa immoo
nuyi namatti hin dabarre daangaa namaan hin dhaqne haadha namaa mana namaa hin tuqne hin fudhanne ijoollee namaa dhannee jalatti hin ajjeefna hin jenne nuyi biyya keenya isa diigamte ijaarranna jenne waa'ee qe'ee keenyaati waa'ee mana keenyaati waa'ee qe'ee keenyaa immoo waa'ee mana keenyaa immoo waa'ee ijoolleewwan keenyaa immoo waa'ee haadha manaa keenyaa immoo nutu eeggachuutu nuuf mala jedhaniitu murteeffatan. Kana murteeffachuurraan kan ka'e utuma hojii sana hojjetanii harka tokkoon kellaa ijaaraa meeshaa isaanii baadhatanii meeshaa isaanii hidhatanii namoota eegdota dhaabbataniiti. Iddoo sanatti baay'ee itti dubbata lakkoofsa meeqarra akka ta'e ilaalee dubbachuu nan danda'a. Maal jedha lakkoofsa 14 irratti actually 4:14 irratti sodaachuu namoota yommuu argee jedha Nehemiyaan ka'een isaan hin sodaatina Waaqayyo isa guddaa isa sodaatamaa yaadadha obboloota keessaniif ilmaan keessaniif intaloota keessaniif dubartoota keessaniif mana keessaniif lola jedheen gurguddoota biyyaatti warra biyya bulchanitti namoota warra kaanittis nan dubbadhe jedha. Kanarraan kan ka'e namni sun Nehemiyaa dhaga'aniitu dubartoota isaaniif, ijoolleewwan isaaniif, ilmaan isaaniif, abboota isaaniif, dadhaboota isaaniif, lammii isaaniif loluuf meeshaa lolaa fudhatanii dhaabbatan. Yeroo isaan meeshaa kana dhaabbatanii warri Sanbaalaat fa'aa warri duraan loluudhaaf yaalanii jarreen kun qophaa'oo ta'uu isaanii ofirraa lolachuuf meeshaa qabaachuu isaanii waan sodaataniif lolli sun hin ta'in hafe. Kanaaf innaan akka naannootti naannessee deebii keessi deebisee lola sodaachuun lola nan bisu. Jarreen kun isaantu lola kaase miti. Nehemiyaan fa'a. Isaantu daangaa namaatti darbe miti. Isaantu maatii namaa qabeenya namaa saame miti. Mana isaanii irratti, qe'ee isaanii irratti, ijoolleewwan isaanii irratti yeroo sana kan nuuf malu lolachuudha jedhanii dhaabbachuun isaanii lola sana hambise. Lolli sana garuu utuu didanii hin hambisu ture. Dhiifama naa godhii fakkeenyaaf amma biyya keenyatti lolli ta'aa jira. Namoonni biyya Oromoo dhaqaniitu Najjoo irratti, Mandii irratti, Dambidooloo irratti, Gujii irratti iddoo biraatti bobba'aniitu si saammachuun naaf malaa, si gabruunfachuutu naaf malaa, akkan jedhetti jiraachuutu siif immoo malaa jedhanii dhaqanii lolu. Maal gochuu turreera warra achi jiran sun du'uu turreera? Baduu turre jira lola sana hambisuuf. Lola Tigraay fudhadhu. Maaliif sabni Tigraay mo'achaa jira amma? Mana isaanii dhaqaniitu qabeenya isaanii saamanii biqiltuu isaanii alaa gadi ciranii faabrikaa isaanii buqqifatanii dubartoota isaanii gudeedanii daa'imman gudeedanii abboota amantaa salphisanii garmalee ajjeesanii kan ija keenyaan agarre ajjeesanii boollatti gadarbatanii amma gaa kana fudhadhuuti sabni Tigraay lolli inni lolu lola qajeelaadha moo lola haa qajeelaa hin ta'ini? Lola haqa qabu moo lola haqa hin qabneedha? Kanaaf Waaqayyoo sammuu nuuf kenne. Phaawulos maal jedha? Akka warra sammuu qabuutti yaadaa jedha. Akka warra sammuu qabuutti yaadaa jedha.
yeroo tokko na dhibanaani kiristaanonni torban guutuu sammuu isaaniitti dhimma ba'aniitu dhaqanii warra isaan qaxaratee isaan jiraachisuuf hojjechaa ba'u torban guutuu yaaduu danda'u loojikaal wanta ta'e herreguu danda'u dubbachuu danda'u gochuu danda'u garuu yeroo qeetti deebi'anii waldaa kiristaanaatti deebi'anii asif balbala irratti loojikii reasoningii check out godhanii achi fannisanii waan ol seenan fakkaata. Kanaaf isa kanarraa of eeggachuu nurra Waaqayyo maal jedha Isaayaas tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti kottaa dhugaa walii baafannaa jedha. Afaan Ingiliziitiin come let us reason jedha. Come let us reason. Waaqayyoon qulqulluun yoon balleesseera ta'e natti miidham. Yoon atu sitti darbee ta'e natti mi kottu jedha. Roomaa 12 boqonnaa 1:2 irrattis akkasuma jedha. Tajaajilli keessan kan sammuu namaaf yaada namaaf miju ta'uu qaba jedha. Kanaafiti akka namootaatti yaadne ilaaluu sanatu nuuf mala jedhee nan dheeresse fakkaadha. In dheeressine baay'isa gootanii ibsitanii fakkeenyaaf yoo humna qabaanne yoo ofirraa ittisuu dandeenye sodaatamna. Lafa jirrutti lafa jiraannutti qabeenya keenya irratti sodaatamne lolli illee nurraa dhaabbachuu kan danda'u yoo hidhannedha waan ittiin irraa of ittisnu yoo qabaanne diinni illee dhufe yookaas immoo qaamni biraa biyya biraatti dhufe iddoo biraadhaa dhufe nu wareeruu hin danda'u hin sodaatamna. Kanaaf hidhachuun illee barbaachisaa akka ta'e of ittisuu danda'uun akka danda'amu yoo kanaan ala ta'e immoo hin sodaatamu abbaa barbaade dhufe nama saamuu danda'a kan jedhudha gabaabumatti kan lafa keessan amma kaleessaa mandiirraa kan naa ergame akkuma kanaan dura mucaan Amaanuel jedhamu magaalaa Dambidolloo keessa addabaabaatti ajjeefame namni kan biraas mucaan tokko mucaan muka soofee jiraatu warra bosona keessa jiraatu wajjin hidhata qabda jechuudhaan addabaabaatti asfaaltii irratti uummata walakkaatti ajjeesanii jiru. Kallattii garaagaraatiin Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti fakkeenyaaf ogeessa seeraa kan ta'e Engaddaa magaalaa Adaamaa keessatti ajjeefameera. Akkasumas immoo misirroon tokko torbee lamaan darbee keessa gaa'ela isaa dhaabbatee guyyaa tokko lamatuun bulin ajjeefamee kan gatame jira. Ammas immoo dheengadduma gaafa ogeessi seeraa sun ajjeefame dargaggoon tokko magaalaa Naqamtee keessatti nama gaafachuudhaaf deemee achi baasamee dhufameetu immoo achitti qabamee dhufee magaalaa walakkaatti ajjeesanii yeroo itti gatantu jira. Sadarkaa kanarra jira. Mee egaan uummanni keenya kanarra jira. Keessumatti akka hordoftoota amantaa kiristaanaatti. Kiristaanni tokko mootummaa gabroonfataa, mootummaa uummataa hacuucu, mootummaa uummataa ajjeesu, mootummaa waraabessa nama ajjeesisu, mootummaa haadhaaf abbaa nama ajjeesu. Ati qabsaadha jedhee kallattii garaagaraatiin nama hacuucu biraa keessa uummata keenya yeroo ammaa kana dinagdeedhaan uummanni keenya rukutamee hamileen rukutamee ajjeefamaa yeroo itti jirutu jira. Waraana keessa jirutu jira. Waan ajjeesuun mirga ta'e godhee mootummaan yeroo itti maqaa shanee jedhuun maqaa garaagaraa namatti moggaasuudhaanii ajjeesaa yeroo jiru hidhaa yeroo jiru akka mirgaatti lakkaa'itiin jira jechuudha. Mootummaa nama hacuucu cina dhaabbachuun akka kiristaana tokkootti maal fakkaata? Dhaabbachuu qofaa miti. Mootummaa uummata ajjeesu utuu ajjeesu cal jedhanii galanii kadhannaa jedhanii qofaa taa'uun sirriidha. Utuu ajjeesuuf dhaabuun kadhannaa qofaatu fala. Gooftaan keenya Kiristoos kadhadhaa isiniif kennama barbaadaa hin argattu balbala rukutaa isiniif banama hin jenne kadhachuu duwwaadhaan deebi'a adeemuun waan nu gochuu nurra jiraatu gochuudhaan dhaabuun hin danda'amu. Yeroo kana laallu maaliifan jedhaa amma uummanni keenya waraana qaba haa xiqqaatu guddatu waraanni qaba hamma ta'e difeendii gochuudhaaf carraaqaa jira. Waraana kana tumsuu irratti qooda keessaa fudhachuu kan hin barbaanne warri qooda fudhatan immoo akka waan kiristaanan ta'amnetti lakkaa'amaa jiru. Egaan gama biraatiin mootummaa deeggaruudhaan gama biraatiin immoo waan ta'aa jiru kana callisanii ilaaluudhaan hin danda'ama. Kana Waaqayyo akkamitti ilaala kun akkam? Kun gaafii miidhagaadha. Sadarkaa manamaatti na laalle namni hatee fi isa hatuuf inni karaa mijeessee
waluma qixxee itti gaafatamu. Namni nama ajjeesee fi inni isa ajjeesuu fi karaa mijeessee gargaaree isaaf sobe nama isa hatu makiinaa isaa ala dhaabee eegee kan makiinaadhaan fuudhee akka inni dafee baqatu godhu namicha isaate qixxeedhumatti itti gaafatama. Akkuma namaatti illee kanaafi inni namni of gowwoomsuu jaallata. Akkuma sila jedhe sirriitti dubbii tokko xiinxalee gadi fageessee ilaalee sagaleen Waaqayyoo maal jedha ani immoo akka nama Waaqayyootti maal gochuutu naaf mala jedhee isa sana gochuurraa namni of gowwoomsuu jaallata. Waa'ee akka kiristaanaatti naman ilaalanii gowwummaadha. Wanta kiristaanummaa namni namaaf kennee namni namarraa mulqu wayii fakkaata. Yeroo tokko namni garmalee baay'iseetu akka sennaa goote mootummaa Waaqayyoon galtu akka sennaa goote galtaa jedha. Vershinii mataa isaatiiti. Utuu inni Waaqayyo ta'e nan galchuu na baasaa akkas garuu miti. Dubbiin kan ilaalamuun irra jiru yaadni Waaqayyoo maali? Ilaalchi Waaqayyoo maali? Ilaalema Gooftaa Yesuus yeroo dhufe falmiinni qabaachaa ture warra Fariisaawwan jedhamanidha. Warri Fariisotaa kuni warra Yesuusii wajjiniin amantiin isaanii baay'ee walitti siqoodha. Warra fagoo miti, warra irraa fagoo miti. Warra itti siqoodha. Garuu maal godhanii seera muka abbaa keenyaa isa jedhu sanatti hidhamaniitu waan hundumaa akka jaalala Waaqayyoof yaada Waaqayyoo maal isa jedhuun ilaaluu dhiisaniitu seera gogaa godhanii seera sanaan waan hundumaa godhan. Yohaannis lakkoofsa boqonnaa 7 irratti natti fakkaata dubartii ejjaan qabamte tokko qabanii fidaniitu akka seera Museetti rukutamtee du'u ture maal jettaa jedhanii yaadatannaa ta'e lafatti gadi jedheetu isin keessaa namni cubbuu hin qabne dhagaa isa jalqabaa haa dubbatu jedhe. Hundumti isaanii dhiisanii deeman. Maal jechuudha kun? Inni waan isaan jedhan kun sirrii ta'uu isaa beeka. Garuu ati ga'een kee namatti faraduu miti. Ati ga'een kee iddoo Waaqayyoo fudhattee ati Waaqayyo taatee namatti muruu miti isa jedhu sana agarsiisuuf. Isa kana kanumaan nan dhaaba. Kanaachi garuu akkuma sila himneedha. Waaqayyoo madaala mataa isaatii qabaa. Waa'een amantii kuni calluma jedhanii harka facaasanii hin jiru waan godhu hin qabu jedhanii miti dubbiin amantii. Amanuuni actionidha. Actionii gaafata. Amanuun eeyyeen namni tokko abbaan fedheyyuu ofiisaa hambisuu hin danda'u, ofiisaa fayyisuu hin danda'u. Ani ofii koon barbaadee dhuma ka'ee dhama'ee nama gaarii ta'uu hin danda'u. Yookiin immoo nama Waaqayyoo jaallatu ta'uu hin danda'u. Inni suni araara Waaqayyootiin ta'e kennaa Waaqayyooti. Eega ta'e booda garuu jireenya jiraadhu keessatti garuu itti gaafataman qaba. Isaayyaas boqonnaa 40 kan jiru tokko baay'ee natti tola. Waa'ee Yaaqoob dubbate Waaqayyoo maal na irraanfate jettati nageenye nagarree jedhee gaafate booda maal jedha? Dargaggoonni hin dadhabu hin muduqus jedha. Garuu warri Waaqayyoon eeggatanii hin dadhabanii, hin deemu, hin fiigu, hin muduqanii. Ilaali. Waaqayyotu godhe. Jarri garuu fiigicha garuu Waaqayyotu fiigaa mini. Isaantu fiiga. Deemsa sana Waaqayyotu deemaa mini. Isaantu deema. Maal siin jechuu barbaadeni? Wanta ta'u kana hundumaa irratti nuti ga'ee qabna. Waan gochuun nuuf malutu jira. Malee wanta
callumattee maal abbaa koon godhareettee resign gootee dubbisaa itti dhiiftu miti jechuudha. Eega kana ta'e hundumti keenya waan goonu tokkotti itti gaafatamna. Fuula Waaqayyoo duratti hundumtiinuu bal'eensa keessa jira jedha. Tokkollee kan dhokate hin jiru. Kanaaf namni waan dubbatu waan godhu hundumaaf fuula Waaqayyootti deebii kenna jedha. Kanaaf ani bu'aan argadha jedhee nama kaanitti haxxummaa baay'isee nama sana cubbuudhaan xaxee kuffisuuf yaalee waldaa kiristaanaa keessa ari'uun hin danda'a. Hawaasa keessa ari'uun hin danda'ama ta'a. Garuu Waaqayyo bira ari'uun hin danda'amu. Waaqayyotu qabee jira wanta ta'eef. Akkasumas immoo namni inni warra cubbuu hojjetanii wajjin bu'aasaaf jedhee sababa adda addaa uummatee wajjiniin walii galu balleessaa jarri sun hojjetan hundumaatti innis akkuma isaanii itti gaafatama. Seeraanis itti gaafatama, fuula Waaqayyoos itti gaafatama. Namni gaarii gochuu beekee gaarii hin goone isaaf cubbuudha jedha Macaafni Qulqulluun. Gaarii gochuu beekee gaarii kan hin goone. Hamaan immoo yeroo ta'u calluma deekan sila dubbadneerra jalqaba irratti yeroo kaane. Cubbuu gochaa fi commission isa jedhamu gochuudhaan cubbuu godhamuu fi cubbuu immoo gochuu dhiisuurraan godhamu jira. Omission. The sin of omission and the sin of commission. Committee goota, active taate goota, yookiin immoo akka namni biraan godhu goota sanuma lachanutti itti gaafatamta. Mute irra jirta. Keessumatti dubbiin oomishni kun waan nu laallatu nutti fakkaata jechuun callisuu jechuudha, ignoorii gochuu jechuudha. Waan ta'aa jirutu arganii akka nama nagarreetu dhagaanii akka nama dhageenye gochuu. Sanatu mul'atan keessatti naannoo amantaa keenyaa kana keessatti jechuudha. Sun jira maaliif amma akkan jalqaba irratti isinii kaasee waan ta'aa jiru kana waanuma akkuma ganamaa galgala kadhachuu qofaadhaan kaasnu godhameetu callisamee kan laalamu jira. Garuu waan gochuu dandeenyu callisaa jirra. Kun immoo gatii baay'ee uummata keenya baasisaa jira, ajjeesisaa jira, hiisisaa jira, itti qoosamaa jira uummata keenyatti, baacamaa jira yeroo ammaa kana. Sana keessumatti hordoftoonni amantaa kiristaanaa hordofan amantaa kiristaanaa kamiyyuu ta'anii hordofan ta'es immoo amantaa biraas ta'ee sababii amantiitiin waan uummata isaanii irra ga'u kana ignoorii godhan yookaas immoo akka nama hin dhageenye nagarree godhu jiran ergaa gadi fageessanii itti dabarsitanii jechuudha. Waa'ee amantii kiristaanaa silaati counter intuitive isa jedhamudha. Amma biyya lafaarratti nama saammatu soorama miti. Nama saammatee sooramu sanatu ulfina qabaata. Amma biyya keenyatti namni baay'een kan inni sooramu hojjetee dadhabee miti kan inni sooramu. Hatee, gowwoomsee, mootummaa wajjin walii galee lafa fuudheetu lafa gurgurateetu soorama namni. Namuma kaleessa arginutu naqo tokkoon ka'eetu sokkee abaluu jedhama. Kanaaf inni rakkina mataa isaatii qaba. Kanaachi tootii kootu gidduutti sammuu koo keessa na jala badee namni garuu waan hundumaa waan godhutti itti gaafatama. Maaliif namoonni Waaqayyoon beekanii akka Waaqayyoon beekuu isaanii ittiin godhanii baay'ee rakkisaadha waan tokko tokko. Garuu waa'ee biyya keenyaa kana yeroo ilaalu gara caalaansaa xaxamanii mataa'uudha. Nama sodaachuudha. Nama garmalee sodaachuudha. Natti fakkaata. Sobanii sababa kennuuf sababa amantii waan amantii fakkeessuu sanatu jira malee soba natti fakkaata dhiifama naa godhe. Wanta sobaniidhuma nama biratti jaallatamuuf nama biratti argachuuf godhanidha. Akkamittiin namni Kiristoos Yesuusiin beeku tokko namni Waaqayyo nama hundumaa wal qixxee jaallata. Namni hundumtinuu immoo
guddaa xinnaa beekaa wallaalaa deemaa magaalaa hin jiru. Namni hundumtinuu cubbuu hojjeteera. Namni hundumtinuu ulfinni Waaqayyoo itti hir'ateera. Namni hundinuu Waaqayyo wajjiniin kan inni ta'uu danda'u ayyaana Waaqayyoo irraan kan ka'e duwwaadha. Jedhee namni beeku tokko akkamittiin hamminaa wajjiniin walii galee obboleessi isaa akka du'u garmalee. Inni bu'aa argatuuf, inni hasooromuuf, inni itti toluuf, inni taayitaa argatuuf attamitti kana godha. Biyya ambaa kana jiraatee namni baay'een kan naan galle jira. Biyya ambaa kana keessatti jireenyi cimaadha, dhugaadha, beekamaadha kun. Namni dhama'uu dadhabutu irra jira jiraachuuf. Namni walqixxee carraan qabu, namni kaan carraa gaarii argateetu dubbiin mijee fi warra kaaniif immoo minye waan akkasii jira. Haa ta'uyyuu malee namni abbaan fedhennaa ta'e galii isaatu adda adda ta'a malee, wal caala ta'a malee namni hundinuu biyya kanatti dhama'ee jiraachuu danda'a. Maala baasuuf namni biyya kana jiraatee akka inni bilsaginaa wajjiniin dhaqee hiriiree birrii Itoophiyaa argachuu fedhee akka inni saba isaa irratti basaasu, akka inni diinaa wajjiniin dhaabbatu, harka namoota warra waa'ee qomoo isaanii, lammii isaanii gubatan maqaa hadheessee balleessu sababi isaa naaf hin galuunaaf. Inni kuni sammuu koon oli, hubannaa koon oli. Garuu jiru namoonni akkasii. Garuu waa tokko beekuun nurreera. Yeroodhuma hundumaa seenaa keessatti maal jedhama gatata seenaa kan ta'u namni jira yeroodhuma hundumaa. Isa dhiifneetu warri kan akka hubanneetti akka nuuf galetti dhugaa sanaaf jiraanna. Isatu sirrii ta'an jedhee yaada. Ulfaadhaan gara dhumaatti fidaan jira. Kan amma gaan wanta sarkilii gara warra Pirotestaantii keessatti haasaa jira waan ta'eef keessumatti immoo warri biyya alaa kana jiraatan, warri biyya keessa jiraatan mootummaas sodaachuu danda'u. Ta'uyyuu immoo malee gara lixa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti ofirran irra jira isaan kan hirmaachaa jiran illee hordoftootuma amantaa kanaati jechuudha. Ofirraati suuratti kan seenee jiru. Naannoo biyya alaa kanatti garuu koomitiin hordoftoonni amantaa kana biyya alaa kana maaddeeffatanii jiranii gariin keenya akkuma isin jettan sababa siyaasaatiin biyyaa ba'an. Oromoo maqaa dhahatanii kan biyyaa ba'an, Abaaboo maqaa dhahatanii kan biyyaa ba'an, garuu rakkoo biraa uummata isaa irra ga'u dhahatanii kan ba'anii as ga'anii garuu akka waan hin dhageenye nagarree ta'anii jiru waan ta'eef abbootiin amantii mataa dhumti isaaniiyyuu miseensota isaaniitiif barumsa akkamii kennuu qabu. Fakkeenyaaf waraana amma gaggeeffamaa jiru keessatti uummanni keenya of ittisuudhaaf maal gochuu akka qabu irratti illee jechuudha. Sila waa tokko jalqabeen waan inni kona jalaa toorri yaada kootii badee ture. Counter intuitive jedheen ture. Gooftaa Yesuus maal jedhe isin keessaati jalqaba kan ta'uu barbaadu hundumaaf haa ergamuu jedhe. Hundumaaf ergamaa haa ta'u. Inni gadi of qabu ol qabamaa jedhe. Nama isa du'etu jiraata jedhe. Inni jiraachuu barbaadu immoo du'a jedhe. Isa kana daganne natti fakkaata gara caalutti kiristaanonni dubbiinsaa akka sana ta'uusaa jireenyi isa barbaadeef miti. Garuu namoonni baay'een waa'ee jireenya koo mijeeffadhaa, waa'ee ani nyaateen bulaa isa jedhu sanaanii deemaniitu dubbiin bada. Inni biraan namootumti nama gaddisiisa garuu waan nu agarru namootumti dura buutota amantootaa yookiin barsiisota, luboota, sheekota ta'anii abbaa gadaa ta'anii namoota warra akkasiitu rakkina hedduu qaba.
mootummaan kun keessuma warra biyya jiran ajjeesuu danda'a. Garuu dhugaaf du'uutu immoo sirriidha jedhanii silatti eegatti galanii dhugaaf du'uutu sirriidhanii du'a fudhachuutu mala jedhee yaada. Salphaadha jechuu koo miti. Namni du'uu barbaadu hin jiru. Ani du'uu hin barbaadu. Namni du'uu barbaadu hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee garuu isa gochuun utuu maluutu namni ofiisaa hambifachuu jedheetu dhaloota hedduu balleessa. Amma akkaataan amantii biyya keenyatti waan inni ta'e kuni nama baay'ee gara badiisaatti geessaa jira. Gara jireenyaatti utuu hin ta'in. Kanaafiti sobduutu, raajii sobduutu, tajaajiltuu sobduutu, luboota sobduutu, karaa kaanis sobduutu biyya guutee biyya bushaa jira. Kanaaf akka warri Protestaantii kan jennu lubummaa qulqulloota hundumaa jedha amantoota hundumtuu luba. Maal jechuudha namni inni luba ta'ee mudame hawaasa sana community keessa jiraatan sana akka inni tajaajiluuf akka inni geggeessuuf malee inni amantiidhaan warra kaan irra wayya jechuu miti. Hundumti isaanii Kiristoos Yesuus jalatti luba waan ta'aniif. Yoo isa sanaan akka sanatti hubannee deemne tarii bilisummaa nuuf kenna ta'a. Maaliif rakkinni jiru keessumaa kan Oromoo keessatti hin deemne biyyi Oromiyaan manni Oromoo kun akkuma holqa bodoleessa jedhan ta'e saba hundumaatu keessa jira. Jarreen kun fedhii adda addaa qabu, dantaa adda addaa deemsisu. Namni baay'ee namni afaan keenya dubbatu, namni amantii keenya hordofu, saba keenyaaf isa gaddu, saba keenyaaf isa yaadu miti. Saba keenya irratti isa abbalu, isa balleessuuf barbaadu. Waan gaarii ta'e hundumaa irraa horatee rakkina sabaa irratti immoo saba sana dabarsee kennu kan barbaadutu baay'eedha. Kana hubachuun sirriidhuma dhee yaada. Kanaaf hamma ta'e isa kanaan hubachuu dandeenya. Hin barbaadani. Namni baay'een Oromoon akka inni bilisa ta'u, Oromoon akka inni walaba ta'u, Oromoon akka inni nagaa qabaatee jiraatu, boquun Oromoo akka ol jedhu warri hin barbaanne hedduutu jira. Isa sana it's a given akka sanatti fudhachuun nuuf mala. Isa sila jenne immoo namni baay'een immoo kan keenya kan ta'e immoo ani waa'ee barnootaa baay'een irratti yaada. Barsiisaa so'anan ta'eef ta'uu danda'a. Amma barnooti nama gabroomsu jira. Barnooti walaba namaaf fidu jira. Barnooti nuyi baranne keessuma warri umurii koof warri umurii koon olii kan jiru kun kan baranne barnoota nama gabroomsuudha. Akkamittiin akka Amaaraa qulqulluu taanuuf haa barannee guddanne yaadni keenya gara sanaatti akka deemu afaan Amaaraa kan akka gaashaan dubbachuu dandeenyutti akkaataa jireenya sana akka filannutti akka nuyi saba keenyaaf obboloota keenya warra kaan qotee bulaa keenya warra nu biraa fi akka nuyi gadi ilaallutti akka sanatti guddate namni baay'een. Kanaaf saba ishee hin baratiin kana ishee gadi jettee jirtu kana wajjiniin ani hin hiriiru jedhee kan yaadu hedduutu jira. Barumsa idilee keessatti moo baay'ee keessattidha? Barumsa ammas hin jettan kun barumsa idilee keessatti moo baay'ee keessatti? No, barnoota idilee keessatti. Baay'ee keessatti barnoota sirriin baranne nuti. Inni isatti deebi'uu dandeenya. Maalinni kuni biyyi kee biyya waaqaatii jedhu isa Jomo Kenyaataadha jedhee kan jedhani dhufaniitu hin kadhanna jedhanii jedhe. Yeroo gadi jennee ija keenya dunuunfannee kadhannu yeroo achi ol kaanu macaafa qulqulluu harka keenya keessa jira lafa keenya garuu fudhataniiru jedhan. Akkuma kana barnootumti waldaa kiristaanaa keessatti baranne akkaataa dhufne akka itti sammisiif taanu akka nuyi bullu akka nuyi warra bulan warra gaaffiin gaafanne warra rakkina nuumne taane akka nuyi bullu godhameetu kan barsiifamne. Namni inni kaan itti yaadeema barsiise
namni inni kaan immoo isa barate sanaa kun dhugaadhuma macaafa qulqulluu ta'ee fudhateetu obboleessa isaas akka sanatti barsiisa. Amma inni afanitti guddadhetti utuma afaan Oromoo danda'amuutti faarfannaa yeroo faarfannu baay'eetu namni afaan Amaaraa caccabsee kan waldaan kan jiru kan afaan Oromoo hundumtu kan inni dhaga'u. Yeroo sanatti akka maama kana miti durrachuu kooti. Afaan Amaaraa kana caccabsee qajeelchee namni hin dubbanne godhee afaan Amaaraan faarfata. Maaliif kuni afaan Amaaraan yeroo faarfattee gara Waaqayyootti xinnoo ishee sitti jedhaniiti fakkaata akkasan. So inni dalgaa jira inni sirrii dubbadhe garuu barnootumti kuni the miseducation of the Negro kan jedhu kitaabni tokko jira. Biyya kanattis warri gurraachaa akka isaan of beekan barsiisan mini. Akka isaan olaantummaa warra biyya kanaa fudhatani. Amma biyya keenyatti dura yeroo baranne sin beektu ta'e hin beekonni. Abbabee Bassoo Ballaa jedha. Caalaa Cuubee Cabbaxee jedha. Abbabeen Bassoo nyaate waan qajeelaa hojjeta. Caalaan kun immoo dalguma hojiin ishee inni immoo Cuubee Cabbaxee ta'e. Inni kuni psychologically akka namni keenya gadi reebamu akka inni gadi qabamu godhamee dhalate guddate. Namni akka sanatti guddate maal dhufa yeroo dhufee jedhu ol ka'ee jedhu inni immoo obboleessa isaa san lafanni ga'e hin ga'ini akka inni gadi ilaalu akka inni tuffatu. Ani koo afaan Amaaraa wal qixxeesseen beekamati eessaa dhuftee na wajjin qixxeedha jedhee akka inni gadi ilaalu. Biyya keenyatti akkaataatti saba keenya adda addaa gargar hiraa turan beekna. Warra akkasii akkasii warra akkasii akkasii warra akkasii akkasii jedhame. Kun hundumtu isa jiru sana gaamma dhufnee irratti yaanne barnoota jabanaa kana isa arganneen ilaallee waan sirriin taane sana iddoo isaatii buqqisnee gannee isa sirrii ta'e deebisnee barachuu qabna. So we have to unlearn isa dalga baranne sana isa gatu nurra jira. And then we have to relearn the correct way. Isa sanatti commitmenti barbaada. Waa'een barnootaa kunis waan tokko waan sabni keenya gochuun irra jirudha. Commitmenti sana godhee. Amma biyya kana yeroo jiraannu nama meeqatu laabireerii ollaa isaatu jiraate nama meeqa laabireerii dhaqa. Nama meeqatu kitaaba godhee dubbifata mana isaatti. Commitmenti sana barbaachisaadha. Anyway, inni kun karaarraan kaadhee fakkaadha. Naadhiisi. Lakki sirriidha gaaffiidhuma yuunatti uumtanii amma waan barumsa dalgaa baratamee guddatame sana fakkeenyaaf amma fooyya'insi jira wayyeen jira dhalooti ammaa kun baay'ee akkuma jabaadha akkuma laafaadha jedhamu ka qaanqaan nagari kan jedhan jira manni keenya waaqarra wanti jedhan jira waan akkasii kana dhaloonni amma jiru kun irratti hojjechaa jira gama biraatiin biyyi keenya biyya waaqarraati jecha biyya kan biraammoo falmaa biyya namaa ristii koodha jecha ammoo yeroo fudhatan achi kan kooti as kan kooti jedhan warruma afaan sana dubbatanti deebi'ee immoo lafa kan namaa immoo kileemii godha biyya lafaa kanarra hamma jiraannutti jechuudha. Gama biraatiin afaanirraa maalirraa adda jedhu afaan isa tokko ciigaa immoo isa kan isaanii malee immoo jedhu kan koo guddaadha kan koo enshentii isa duriitii waan akkasiitii jedhameetu uummata keenya yerootti hamilee buusuu afaan isaatti akka qaana'u godhamuuf irratti hojjetametu jira. Mee gaaffii koo gara xumuraatti akkuma jedhe fidaan jira. Waan barnoota dogoggoraa jedhame kana raajonni bara durii kan akka Ermiyaas fa'aa Isaayaas fa'aa Isqeel fa'aa raajonni gurguddoon turaniiru kan wangeellii gadi fageessee tuqu jechuudha. Isaan kun warra moototatti raajaa turanidha. Hojii gurguddaa warra hojjetaa jiran. Bara kana akkuma addunyaattuu jechuudha raajiin mootota jallinaatti dubbatee hojii jallinaarraa hojjechaa jiran irraa dhaabuu hin jiru. Maal waaqayyotu raajii hin kaasne moo raajonni warra jiran kun mul'ata akkasii arganii maaliif waan akkasii kun hin ta'u. Raajonni durii fi raajonni ammaa kun yeroon an ofii kootii akka amma beekumsa xinnoo waa'ee Baayibilii qabu kana raajota dubbisu kana fi inni kan ammaa kun adda. Waa'ee nama dhuunfaa, waa'ee jireenya ishee xixiqqoo kana, waa'ee dhukkubaa, waan akkasii waa'ee rakkinaa raajuu irraa kan hafe raajii guddaa kan akka wangeelli keessatti turee fi jiru sana
in argamu yeroo baay'ee yeroo itti moototatti dheekkamamu. Keessumaa mootiin ammaa kana iyyuu biyya bulchaa jiru kana hojii sirriitti jirtaa jabaadhu gara jabina xiqqoo sitti hir'ate itti butii haa jedhameetu yeroo itti raajamutu jira malee lakki kunoo qulqulloota ajjeesaa jirta addabaabaatti nama ajjeesaa jirta garmalee nama hidhaa jirta jedhanii yeroo itti gaaffii kaasan hin jiru. Kun dhugaadhumatti baay'ee gaaffii baay'ee miidhagaadha. Maal akkan jedhu hin beeku. Raajii ta'uun dubbii qoosaa miti. Dubbii gatii guddaa nama baasisuudha. Raajonni warri macaafa qulqulluu keessatti agarru raajonni nagaa, raajonni qulqulluu ta'an, raajonni yaada waaqayyoo tajaajilan baay'een isaanii gatii guddaa baasanii dhiphatanii darban. Ermiyaas fa'aa fudhadhu. Ermiyaasiin kabalaniitu lafa boolla keessatti hidhan. Eliyaasiin fudhadhu. Elijaa yeroonni siiminii kan Israa'eliin gaggalagalchu ittiin jedhe bara 3 guutuu baqate. Maaliif Elzaabeelis ajjeesuu barbaadde, Ahaabis ajjeesuu barbaade. Warra kaanis, warra akka Hisqeel fa'aa, warra akka Daani'el fa'aa boolla leencaa keessarra bu'anii, warra akka Abdineegoo fa'aa ibidda keessa warra buufaman. Raajii tajaajila dhugaa, tajaajila yaada waaqayyoo, raajii yaada waaqayyoo dubbatu ta'uun gatii nama baasisa. Lubii guddinaa tumsaa luba turan. Tajaajila waldaa kiristiyaanaatti, waldaa makaana Yesuus. Tajaajilanii waldaa Uraa'el utuu ba'anii qabamanii hidhamanii. Bara 1979 keessa achumaan ajjeefaman. Isa duraa namoonni warri isaan beekanii biyyaa ba'ii kottuu jedhanii biyya hambaatti geessuu fedhanii turan. Ani tajaajila waldaa kiristiyaanaati, ani lubaa. Warran tajaajilu warra waaqayyoo harka kootti kenne eenyutti dhiisee akkamittiin inni amantoota kana facaase an jireenya koo oolfachuudhaaf deema jedhaniitu murtoo godhatanii ittiin du'an. Musee fudhadhu. Museenii ilma intala Fariyoon ta'ee guddate. Akka ilma intala Fariyoonitti dhaaltuu mootummaa ture. Ibroota 11 irratti garuu kan inni jedhu ilma intala Fariyoon jedhamee isaan bu'aa argachuurra sabaa wajjiniin rakkina fudhachuu filate jedha. Dubbii filannaati kun. Dubbii murtooti kun. Martin Luther inni reformistiin waa'ee the Lutheran Church inni jedhamu inni maqaa isaanii akkasatti waamamu kun renouncii godhii namni fayyinni kan inni dhufu amantii duwwaan sagalee waaqayyoo duwwaan jedhee yeroo inni barsiisu kanati ati dhiisi yoo ati kana dhiifte si hambisna yoo kana achi garuu hinduutaa jedhani jennaan here I stand jedhe standii isaa himate dhaabbii godhate. Lammaffaa akkuma ati jette iyyuu raajooti warri duraanii kun mana mootii keessa dhaabbataniitu mootummaatti himaa turan rakkina isaanii. Daawiti yeroo eenyudha Naataan miti maqaan isaa
amma yeroodhaaf na jalaa badeera. Yeroo inni dhaqee itti dubbatu. Namicha sooressa tokko ture inni hoolota baay'ee qaba. Hiyyeessa ollaa isaatii hoolaa tokko qaba. Keessummaan itti dhumnaan namichi inni sooresse suni hoolaa sana fuudheetu jala qalee keessummaa isaa fi jennaan Daawit dhugaa Waaqayyoo qulqulluu namichi kun du'uu qaba jedhe. Namichi kun si ittiin jedhan. Maal siin jechuu barbaade? Inni isaan himanii mana mootummaa keessa dhaabbataniitu gamoo hawtu ijaarrattaa, biyya hambaa baataa, siif guutaa, hin sooromtaa. By the way, sun hundumtu akkasii ta'uuf immoo horii naaf kenni. Natti horii asaadhi. Kun Ameerikaatti dhufte doolaarii baatteertaa fidisiin jedha Waaqayyo doolaarii. Akkas hin turre. Kanaafuu warri sun yeroo tajaajilan dhugaaf tajaajilu, warri sobaan tajaajilanis turaniiru. Yeroo Eliyaas akkasana Ermiyaas akkasana rukutamee hidhamu, warri sobaan immoo raajanii dhaabbatan turaniiru. Yeroo Elaajaan Eliyaas dhugaa dubbatee dhugaa ba'u immoo warri raajooti Ba'aal immoo 450 kan ta'anii kan sobaanii achi lafin hungaa'in jedhanii warri sirban immoo turaniiru. Garuu warri yaada Waaqayyoo tajaajilanii gatii baasanii murtoo murteessanii tu tajaajilani. Dubbiin namaa kun waa'ee yaada Waaqayyoo miti. Kaan isaanii waldaadhuma isaanii keessattuu macaafa qulqulluun dubbisanii. Dhaabatanii matii hin argattaa, hin guuttaa, birrii argattaa, hin heerumtaa, Ameerikaa dhaqxaa jedhu malee. Kanaafi dubbiin isaa inni dubbii yaada Waaqayyoo tajaajiluu osoo hin ta'in dubbii yaada namaa tajaajilanii ittiin jireenya horachuuti. Namni baay'een garuu namni biyyuma lafaatti namni waan isatti tolu dhaga'uu barbaada. Namni dhattee ati sii guuta jetteenaan namni hin gammada. Abbaan nuti fedhe sii guuta hin argatta ati sooromuuf jetta mana ijaarratta mucaa keetu iddoo kana gaa. Namni isa kana jaallata. Sobaaniyyuu taanaan dhaga'uu barbaada. Gurri isaa gara sana qeensa miilli isaa gara sanatti fiiga. Warra akkasii nama baay'ee qabu. Warri dhugaa dubbatan garuu dhugaan hadhooftuudha. Yeroo dhugaa namatti himanii namatti hin toltu. Kanaaf namni dhugaa dhaggeeffatu baay'een hin jiru. Sagaleen Waaqayyoo jedhama. Karichi dhiphaadha jedhama. Karaan dhugaa kun dhiphoodha kan irra deemu sirtuudha jedhama. Inni sun garuu bal'aadha jedhama. Nama baay'ee turre fiiga. Akkuma kanaadha dubbiin jiru. Kanaafi akka kiristaanaatti nam tokko ofuma isaafititti yaadee Waaqayyoo isa gargaaree isa gochuun isaaf malu gochuutu isaaf ta'a. Malee inni dubbiin akka sana gaaffii kee hunduma isaa deebiseera ta'e hin beeku akkasan fakkaata. Sirriitti ilaalii hoomsitanii guddaa galatoomaan isin jira. Dhumarratti gaan keessumatti biyya alaa kana kan jiraatanii mataa ta'anii warra waldaa kiristaanaa gaggeessan uummata keenya gaggeessanii egaan yeroo baay'ee namni paasterii isaa sodaata, tajaajilaa isaa sodaata, gaggeessaa isaa sodaata, luba isaa sodaata. Waan kana irratti hin jaallatu baatedha hiriyaa isaa sodaata. Tokkoffaan akkuma instituutioniitti akkuma dhaabbataatti walitti dhufamee barumsi dogoggoraa tureera. Barumsi dogoggoraa kun immoo kan sirrachuu qaba jedhamee leenjii dhumtii dhaabbataan walitti dhuftanii utuu leenjiin kenname waldaattis saba keenyaafis uummata keenyaafis barsiisame gaariidha. Garuu amma saba keessumatti gaggeessitoota waldaa kiristaanaatiin lubootaan paasterootaan hojjetaa wangeelaa warra ta'anii sadarkaa garaagaraatti warri tajaajilanii fi akkasumas immoo miseensota waldaa kiristaanaatii fi hordoftoota amantaa kiristaanaatii fi dhaamsituu dabarsitanii maaliif jennaan uummanni keenya du'aa jira, salphataa jira, kan du'uuf jedhu immoo hin beekamu. Humni nuti qabnu of ittisuudhaaf immoo xiqqoodha. Hirmaannaan keenya xiqqoo waan ta'eef humni nuti of ittisuuf qabnu salphaadha waan ta'eef humna qabnu kana jabeessuu irratti sodaatamuudhaa fi du'a lammiilee keenya hambisuudhaa fi dhiiga dhangala'oo hambisuuf cabuu hambisuu fi
badiin kana caalu kan qaqqabne hambisuudhaa fi maal gochuu qabu ergaadhuma akkasiin dabarsitanii yeroo biraa immoo qophii biraa qabannee dhiyaanna waan ta'eef. Yaa hedduu galatoomii egaa maali namni uma beekaa waan an jedhu yoo jiraate sabni keenya lafinni jiru rakkinni keessa jiru rakkina salphaa miti. Callisuun immoo garuu hiikaa miti. Kanaaf tarii lubootaan barsiisotaan tajaajilootaan kanan jedhu ga'een nam tokko yeroodhuma hundumaa murtaawaadha. Namni nuyi bira ga'uu dandeenyu, namni nuyi yaada keenyatti ibsinee yaada keenya dhaga'uu danda'u ni jira. Kan hin jirres immoo ma jira. Kanaaf lafa sagaleen keenya qaqqabuu danda'u, lafa namni nu dhaga'uu danda'u hundumaatti utuu of hin qusatin waan dubbachuun nuuf ta'u, itti himuutu nuuf ta'a, barsiisuutu nuuf ta'a. Dhugaadha, dubbiin kun salphaa miti. Murtoo nama gaafata. Hiriyoota bara dheeraa keessaa horanne wajjiniin gargar ba'uu gaafata. Barcuma ulfinaa horanne sanaa dhabuu gaafata. Abaluu koo jedhamanii ulfinaan waamamuu dhabuu gaafata. Salphaa miti. Utuu salphaadha ta'e namni hundumtu iyyuu godha. Waan salphaan ta'iniifiti namni of qusata. Garuu immoo itti gaafatama qabna. Akka fuula Waaqayyoottis ani itti gaafatama qabna ta'ee yaada. Fuula namaattis itti gaafatama qabna. Kanaaf lafa sagaleen keenya ga'uu danda'u, kan itti dubbachuu dandeenyu, kan itti himuu dandeenyu hundumaatti akka ta'utti itti himuu saba keenya biraan ga'uu nurra jira. Namni baay'een eeyyama barbaada. Eeyyama sagalee Waaqayyoo dhugaanumatti akkas nu barsiisa. Akkas irraa hubadha. Nama biraan akkas godhi jechuun naan baadhe yoo ani kanan hubadha. Ati immoo mee xiinxalee ilaale maaliif Waaqayyoo barreeffamaan yaada isaa nuuf kenneera. Hafuura qulqulluun nutti dubbata. Sammuu immoo nuuf kenneera akka nuyi yaadnee xiinxallee ilaalluu fi dubbii kana xiinxalee ilaale ati immoo anaan kana natti fakkaatan akkatti nan hubadha, akkatti nan dubbisa. Yeroon kana dubbisu akkasitti hubadha. Ati immoo ilaali jedhee nama eeyyama kennuuf barbaada. Saba kanaaf eeyyama kennaa gargaara yoo akkas goone dubbii kana keessa dabarraa. Dubbiinsaa waa lama. Yoo saba kana utunni rakkina keessa jiru wajjiniin dhaabbannee rakkina isaatti hin gargaarru ta'e bor ennaan eeganni rakkina kana keessa darbee booda kottu sittin dubbadhaa jenne nu dhaga'a. Eessa turteeti gaafa rakkina kootii nuun hin jedhu. Yeroon dhiphadhe yeroo ijoolleen koo na jalaa duute yeroo intalli koo na jalaa gudeedamte yeroo ati manaa koo gudeedamte yeroo Amaanu'eel koo du'e eessa turteetti nuun hin jedhu sabni kun. Nummoo deebii maal ilaannaaf? Nuuf hin miinye yeroo si jenna. Kanaafuu ani waanan godhonnaa jiraate akkuma akka obboleessa tokkootti iyyannoodhaan isinitti dhiyeeffadha. Community keessatti baay'ee tuffatamna. Maaliif tuffatamna? Nama naannoo DC kanatti hiriirri yeroo ta'u, iyyannaan tokko yeroo jiraatu, miidhamni tokko yeroo jiraatu, horii buusuun yeroo dhufu, biyyaaf dirmachuun yeroo dhufu, namoonni warra kiristaanota ta'anii hin jiran. Akkamittiin kun ta'uu danda'a? Maalis jedhama kun?
dhuga bu'umsa keenyaafis maalidha kun? Kanaaf irratti yaaduun xiinxaluun sun barbaachisaadha yaada. Fayyaa ta'a. Tolee, luba Hambisaa Bal'inaa yeroo keessan fudhattanii mata duree amantootaa fi akkasumas immoo jireenya hawaasummaa siyaasa keenya keessatti gaheen hordoftoota amantoota kiristaanaa qaban irratti yaada bal'aa fi kitaaba qulqulluun wal qabsiistanii ibsa bal'aan laattanii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedhaa. Ulfaadhaa, yeroo gaarii qabaadhaa. Haa ta'u anis guddaan si galateeffadhaa Fiqiruu carraa kana waan naa laattee fi ulfaadhu Waaqayyo si haa eebbisu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa marii keenyaa hordoftoota amantii kiristaanaa fi akkasumas immoo gaheen isaan irraa eegamu hirmaannaa isaan siyaasa Oromoo keessatti hawaasa Oromoo keessatti qaban maal fakkaata luba Hambisaa Bal'inaa wajjin godhee kanuma irratti xumuraa yeroo biraa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa kan isin jedhu immoo ani Fiqiruu gaariiti. Goliatin karukutu waa'ee saba isaatiif hinaaffama rummasaa kan nyaatu gurmuun yaabate isaa kan guddanneef dhukkumuusu gootni galagalchuu loltuu diinotaa sadhu hiyyoomsu. Lafa kana raasuuf mirreessa jira janna kayaasu aduun naabattee kan dhaggeeffatu galaana diimaa kan gargar kuutu waaqota ormaatiif kan hin jilbeenfanne coomaa mana mootiitiin kan hin sosobamne loltuu janna gaarii kutaatee garaasa beekaan akka Musee nus nu barbaachisa. Rakkina baate kan teessu gurguramu qomoo isheef kan boossu daaraan ishee bilisu malee bootu Asteer maaliif bara kan hankaatu nus nu barbaachisa jagni ija baasu dhaala booji'ame diin harka kan buusu bineensa bosonaa waamee kan abbaamu jaabaan akka Saamsoon har'a sadi boomu eenyuun dhareegoonni adda Goliatin karukutu waa'ee saba isaatiif hinaaffama rummasaa kan nyaatu gurmuun yaabate isaa kan guddanneef dhukkumuusu gootni galagalchuu loltuu diinotaa sadhu hiyyoomsu. Waan hundumaa si harka maamnu kaaftu jangna kabakaka korroo mana keerraa kan deebisu Amaaleeki kan jilbeenfachiisu kana akka Dibooraa kana danuu taatu dadhaabaa hirkifte wallaala gorsitu akka Musee Faaroon warra jibban qabne tokkummaa kan qaban maanguddoota dhabne eenyuun dhareegoonni adda Goliatin karukutu waa'ee saba isaatiif hinaaffama rummasaa kan nyaatu gurmuun yaabate
isa kan guddanneef dhukkumuusu gootni galagalchu loltuu diinota sadnu hiyyoomsu. Sine mudamu mata anyate kan sosobamu dinota Israelin kan kusatu arras baye jira garu mulatu inni kalesa kulkulo takanu beni arare salfe kante sumada sababu kurate sobeti firome moto maniuda kanana barame Wakayo lenkasa moti kajeluma iga kulkulata lafti kunin falwa enyo daregone ada goliadin karukutu wai sabasatif nafa maruma saganyatu gurmo nu yabate isa kan guddanneef dhukkumuusu gootni galagalchu loltuu diinota sadnu hiyyoomsu.